Maashaallah Arabiyaa Majlisii kanaafi akkasuma teebilii zuuriyaa jechuudha. Teebilii yookiin nyaata qabadhee isin dhufee jira. Maashaallah jedhanii jira. Obboleettii teennaa haala kanaan dalasiifattee jirti jechuudha. Teebilee zuuriyaa kana jechuudha hedduu kwaalitii ta'e. Akkasuma muka waanzaa ka jedhama. Muka waanzaa namni beekta muka waanzaa irraa kaadaan lagame. Maashaallah akkuma isin argitan kana teebilii jidduu kanaan wal qabatee teebilii zuuriyaa jaha qabatee haala kanaan bareedee miidhagee dalagamee jira. Akkasuma qirtsiin hedduu bareedu irra bahee gubbaa isaa saraamikii fakkaata argitanii hedduu kwaalitii kate jechuudha. Inni kuni muka waanzaa irraa kan dalagame namoonni barbaadan itti dhihaadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha. Ashama harka fuune warri kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addaan qoodin hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha. Har'allee Arabiyaa Majlisii abbaa soddoma kaboondidii orjinaalii hin taanee fi akkasuma teebilii zuuriyaa jaha jechuudha. Kan nama jaha qabatu qabadhee isin dhiyaadhee jira. Teebiliin kun teebilii hedduu kwaalitii ta'e yookiin orjinaalii ta'e jechuudha. Teebilii zuuriyaa nyaataa kana namni barbaadanii ajajadhaa hojjechiifadhaa isiniin jedha. Obboleettiin teenya haala kanaan ajajattee jechuudha. Haala kanaan bahee fi jira isinillee barbaadan ajajadhaati haala kanaan isinii baasnee bootaa isin barbaadan isiniif geessina. Meeshaaleen kun eessa deemaa warroonni jettan meeshaan kun hadaamaa deema jechuudha. Maashaallah obboleettiin teenya haala kanaan qopheeffattee rabbi nagaan itti si galchu jecha. Arabiyaa Majlisiin illeen akkana fakkaata abbaa soddomaati. Kararii isin barbaadan yookiin kararii ofii keessanii jaalattan isinitti toleen isinii hojjetama jechuudha. Isin kararii bulee kanaan ajajatte bulee bichaa osoo hin taane bifa barruu of keessa qaba argitanii kararii baay'ee bareedu jechuudha. Hedduu bareeda karariin kuni namni jaalattanii yookaan karariin kun isinitti tole yookaan ammoo kararima barbaadanuu uf biraa yoo qabaattanii ajajachuu hin dandeettanii nu ammoo isinii baasnee isinii geessine jechuudha. Obboleettiin teennaa firii gimmash yookaan firii ajajatte jechuudha majlisa isaa kana. Akkasuma teebilillee haala kanaan ajajatte gatii isaallee isinitti hima jechuudha. Asumaan warroonni meeshaa kana jaalattanii isinitti tolee feetanii barbaadan koota keessan na dubbisa. Diizaayinii isaa akkanatti qirtsiin isaa akkanatti baheera argitanii akkuma isin argitan kana baheera akkasuma mukni isaallee hedduu furdaa orjinaalii ka ta'e argitanii baay'ee bareeda jechuudha. Tokko tokko wanti akkana addaan baasee isin mul'isuuf haa irraa hubattanii yookiin haa isin laaltanii jechuudha. Akkana diizaayinii itti bahee jechuudha tokko tokko isaatiin itti bahee ka hojjetame jechuudha maashinaanii. Mukni isaa muka waanzaadha. Akkasuma immoo majlisni kuni abbaa soddomaati. Mitiriin takkatti birri 9,000 jechuudha. Namni barbaadan inni kun mitirii 6 mitirii tokko mummuramee jira jechuudha. Yeroo hundaa mitirii tokko mummurama. Akkasuma teebiliin jidduu isaa jechuudha kan majlisa kana akka kenna yookiin akka giiftiitti waliin isinii kennama. Mitirii 6 barbaadanii 7 barbaadanii 10 barbaadanii hanga barbaadan yoo barbaadanii waliin isinii kennama teebilii yeroo hundumaa jechuudha. Inni kun abbaa soddomaati abbaan 20 jiru jechuudha. Akkasuma teebiliin kunillee akkuma isin argitan jaha qaba isiniin jedhee jira. Ka jidduu guddicha kana qaba. Isa kana wajjin birri 65 namoonni barbaadanii namoonni isinitti tolee namoonni hajamtan jedhaa isiniin jedha. Biyyuma hundaayyuu geessina. Yookaan as Shashamanneedha ka jirru ka itti hojjennu garuu Shashamannee qofa osoo hin taane boota hundaa isinii geessina. Diizaayiniin isaa haala kanaan hojjetameera. Qalamiin jechuudha ka teebilii kana yookaan zuuriyaa nyaataa kuni qalamii isin barbaadda yookaan qalamii ofii keessaa isin jaalattan ka isinitti tole isinii dibame jechuudha. Dirqama kana qofaan miti obboleettiin teenya waan kana jaalatteef kanaan dibneef isinii garuu ka barbaaddan isinii dibne jechuudha. Kan qofa osoo hin taane jechuudha majlisa kanallee yoo jaalattan isinitti tole kararii barbaadanii kararii isinitti toleen kararii ofii keessanii feetanii yookaan kararii of biraa qabdaniin ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Mitirii takkatti 9,000 mitirii haga barbaadanii san achumarra baay'ifachuu dandeettanii carqiin isaa kuni yoo itti isinii dhiyeessee isinitti mul'isa carqiin isaa kinoota akkana jira. Beetiraasiin isaallee kinoo kanneen jechuudha. Karariin isaa akkana fakkaata. Kararii hedduu bareedu jechuudha. Kararii kana namni hin jaalanne hin jira jedhee tasumaayyuu hin yaaduu jechuudha. Akkasuma teebilii kanallee ka biraallee hin jira. Dirqama kana qofa osoo hin taane ka gatii qannasuu hin jira ka gatii rakasaallee hin jira. Isa kana qofaa miti isii waan kana barbaaddeef kana ajajatte malee hin jira jechuudha. Ka biraallee teebiliin jidduu kaa'amee hin jiru ka majlisa kanaa garuu ofirraa qaba jechuudha. Irratti hin mul'anne malee teebilii kana yoo barbaadan jechuudha. Gatiin karakasaa hin jira. Ka gatiin sirriitti qannasu kana caalaallee hin jira. Namoonni barbaadanii ajajadhaas hin jira. Akkasuma ka gatii qaalillee jiraachuu mala inni battalli isaa yookiin jalli isaa miilli isaa jalli akkana jira. Maashaallah hedduu bareeda argitanii miilli isaa jalli akkana jira. Gubbaan isaa kinootii siraamikii kana namni barbaadanii ajajadhaas hin jira. Ammoo ka kanarra gatii qannasuullee yoo feetanii diizaayinii isaa bakka barbaadan irraa buusanii yookiin iskiriinshoot gootanii yoo fiddanii isinii dalaynaa isiniin jedha. Ogeessa kennaan
akkasuma ofii keenna oomishna waan ta'eef nu biratti ni argattan isiniin jira. Mukni isaa bu'aansaadha akkuma isin argitan kana yoo barbaadan nu biratti argachuu hin dandeettanii. Meeshaalee kana qofa osoo hin taane meeshaalee biffee akkasuma yookaan meeshaa kushiinaa meeshaa fannisharaa guutuu Arabiyaan Majlisii irraa soofaa irraa meeshaa hundumaa kan isin barbaadan nu biratti hin argattan waan ta'eef kootaatii keessan nu dubbisaa isiniin jenna. Warroonni lakkoofsa kee jettan lakkoofsi gubbaa kanarratti maxxanfameera. Keessaan koomentii irratti isinii kennamu malee ta'u asirraa fudhadhaa ginu as gubbaa jira waan ta'eef asirraa fudhadhaati koottaa keessan na dubbisaa isiniin jedha. Warri meeshaan keessan isinii hin baane waluma duraa duubaan isinii baa waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa isiniin jedha. Warroonni ajjechuu barbaadanii telegiraamii yookiin waasaappiidhaan argachuu hin dandeettanii. Keessumaayyuu warroonni meeshaa barbaadan jechuudha. Filannoo keessan waan hin beekneef jalqaba yookiin fedhii keessan waan hin beekneef diizaayinii tokkollee haa ta'u yookaan suuraa tokkollee haa ta'u ergadhaati ergasii booda fedha keessan waan beekuuf ani isin filachiisuu hin danda'a jechuudha. Fedhii keessanii isin filachiisuun barbaada. Akkasuma immoo warroonni waasaappii irratti guruupii isin hidhee jiru jechaadha. Achirraa yeroo hundumaayyuu liinkii achirratti gad hin maxxansa waan ta'eef achirraa argachuu hin dandeettan isiniin jira. Warri viidiyoo kiyya tokkocha argitanii gara keessaatiin dhuftan jalqaba irratti viidiyoo kiyya hanga xumuraa yoo ilaaltanii meeshaalee hunda achirraa argattanii achirraa sirrishuut gootanii fakkeenyaaf meeshuma tokko caafii isaa yoo argitan an meeshaa kiyya waan beekuuf jecha meeshaa diizaayinii isin barbaadan achirraa hin hubadha waan ta'eef diizaayinii isaa tokko tokkoon isin erguu hin danda'a isiniin jira. Dirqama meeshaa namni barbaadu sun diizaayinii boota feetanii fida koottaa isiniin jedhaa hin jiru. Garuu fedha keessan beekuuf jecha diizaayinii tokkocha qabaachuu qabdanii. Yookaan ammoo sirrishuutu tokkochuma gootanii yoo fiddanii akkasitti hin beekaa. Yookaan ammoo gatii isaa akka gatii akkanaa barbaada akka gatii ol ka'uu barbaada akka gatii jiddu galeessaa barbaada akka gatii qinnaashii barbaada jedhaati akkasii addaan baasaatiin haa himaa isiniin jedha. Asumaan hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya kana saabskiraayib laayik sheer saabskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Laayikii tuqaa viidiyoo kiyya kana laayik gootanii laayikii tuuxanii hedduu bira faffacee akka gahuuf na qarqaara yoo isin laayik na gootan jechuudha. Hoomata akka wanti isinirraa hir'ifatullee hin jiru ana na fayyada sababni inni na fayyaduu fi boota viidiyoon tokkochi yoo isin laayikii gootan jechuudha. Nama hedduu bira ga'a namni kumaa laalee namni 500 yoo laayik godhe nama hedduu bira ga'uuf na gargaara. Asumaan laayikii godhaa isiniin jedha. Nagaatti horaa bulaa geebana.